Godina Wallaggaa Bahaa keessatti humni mootummaa hidhatee fi fiinxaleeyyiin naannoo Amaaraa uummata nagaa irratti rakkoo hamaa ta'e gaggeessaa akka jiran jiraataa naannawa sanaa irraa Oromiyaa Freedom Miidiyaan odeeffatee jira. Komishiniin mirgoota namummaa Itoophiyaa namoonni labsii muddamaan wal qabatee hidhaman akka gadhiifaman gaafatee jira. Gamoon mana qopheessaa magaalaa Finfinneetti baasii olaanaan haaromfame haala qabatamaa biyyattiin keessa jiru kan ilaalcha keessa galchee miti jechuun ogeeyyoonni diinagdee komatanii jiru. Obomboleettii hamaa ta'een Maalaawii, Maadaagaskaarii fi Moozaambikitti lubbuu hedduu galaafate. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Miidiyaa. Oduu isin dhageessuun kan isin wajjin turaan Jibriil Muhammadii jalqaba irratti kan isin dhageessifne hangafoota oduuti amma oduu bal'inaan. Godina Wallaggaa Bahaa keessatti humni mootummaa hidhatee fi fiinxaleeyyiin naannoo Amaaraa uummata nagaa irratti rakkoo hamaa ta'e gaggeessaa jiraachuu jiraataa naannawa sanaa irraa Oromiyaa Freedom Miidiyaan odeeffatee jira. Dabalataanis uummanni naannawa sanaa sababa lolli itti banameen qabeenyi jaraa barbadaa'ee waan nyaatanii fi waan itti baqatan dhabuun dararamaa akka jiran dubbatamaa jiru. Guutuu gabaasa kanaa Rabbirraan waan qindeeffate qaba. Godinoota Oromiyaa keessaa fi keessattuu godina Wallaggaa Bahaa keessatti humni mootummaa hidhatee fi fiinxaleeyyiin naannoo Amaaraa uummata nagaa irratti rakkoo hamaa ta'e geessisaa akka jiran dambalii gunguma uummataa kan ta'e Oromiyaa Freedom Miidiyaan jiraataa naannoo sanirraa hubachuu danda'eetii jira. Akka jiraataan naannoo sanaa dubbatanitti uummata nagaa naannoo sanaa irratti eega lolli banamee booda qabeenya uummataa barbadaa'uun uummanni naannoo sanaa waan nyaatuu fi waan keessa bulu dhabuun dararamaa akka jiranii fi uummanni Oromoo akka naannoo ollaa isaatitti wal cinaa dhaabbachuudhaan diina isaa qolachuu qaba jechuun dubbataniitii jiru. Wallagga keessa hiramu amuruu gara aroo kanatti rakkoo gurguddaa jira waan ta'eef hordofuu gurguruu keessa mana gaaratti nagaa hojii hojjetatti paartii argamutti mana keessatti galchaa jiru irratti dhukaasa baranii uummatatti kaasanii booda uummanni baqatee booda qabeenya uummataa wanti qabanii gubanii uummanni naannaa sana jiru bakka hundaatti baqatee qabeenya uummataa tokkoyyuu uummanni fakkeenyaaf kan nyaatee buluun namni hin qabne jiraachuu danda'a. Sa'aatii kanatti qabeenya isaa hundi gubatee uffate naanni qodaa mana keessaa hundi gubatee jira waan ta'eef mootummaa fi fiinxaleeyyii uummata Amaaraa kanatu Dabalataanis jiraataan naannoo sanaa akka himanitti uummanni naannoo sanaa yookiin godinni Wallaggaa Bahaa kun gargaarsa waraana Oromoo WBOf godhaa turaniin akka isaan gammachiise inni dubbatu. Uummanni naannoo godina Limmuu kana gara Limmuu Galiilaa kana keessatti fi Xibaqqoo magaalaa keessatti uummanni deeggarsa guddaa godhe waraana bilisummaa Oromoof deeggarsa baay'ee nama boonsudha. Waraanni sun immoo waraana mootummaa duukaa walii galanii waraanni fiinxaleeyyiin Amaaraa kun gara uummata kana nama 5,000 oltu fuulduraan uummata kanatu jira. Uummata Amaaraa kanatu gidduu waraana immoo waraana mootummaa jira. Isaa kan ka'e waraanni bilisummaa Oromoos qabatarra jiru baay'ee bahee duubatti waan deebi'ee uummanni deeggarsa guddaa godhee jira. Naannoo sanatti uummanni naannoo sanaan komatamu dhugaa dubbachuuf. Kanaafiyyuu uummanni waraana bilisummaa Oromoo duukaa hiriiree qabsoo kana kallattii tokkoon gaggeessuu malee mootummaan kana gargaarsa nu godhaa maaliif kun gatiin qabutti fakkaata. Xumura irratti uummanni Oromoo tokkummaa akka qabuu fi tokkummaa isaa sanas cimsachuu akka qabu dhaamuun yeroon kun uummata Oromoof yeroo murteessaa akka ta'e hubachuun harka mootummaa ilaaluu irra waan ofii cimsachuun bira dhaabbachuu akka qaban sagalee isaanii dambalii gunguma uummataa kan ta'e Oromiyaa Freedom Miidiyaa irratti dabarfataniitii jiru. Tokkotti waan kun yeroo keessa jiru yeroo murteessaa waan ta'eef uummanni Oromoo kallattii kamiinuu tokkoomuu qaba. Tokkoomee akkuma uummanni Amaaraa kun walii galee lafarraa waan isaan gochaa jiran kun isaa gaafa keessa galtee hubattu tooftaan isaan gochaa jiran kun uummata Oromoo lafarraa buqqisuun waraanni bilisummaa Oromoo uummata keessa galee hin jiraanne gochuu isaati waan ta'eef uummanni immoo tooftaa isaan gochaa jiran kana irratti baree tokkoomee waraana bilisummaa Oromoo duukaa hiriiruu qaba waan ta'eef kallattii kamiinillee uummanni keenya tokkummaatiin qabsaa'uu qaba waan ta'eef. Komishiniin mirgoota namummaa Itoophiyaa namoonni labsii muddamaa wal qabatee hidhaman
akka gadhiifaman gaafate. Komishiniin mirga namummaa Itoophiyaa namoonni labsii yeroo muddamaa wal qabatee to'ataman atattamaan akka hiikaman waamicha dhiyeessee jira. Bal'ina oduu kanaa Aminaa Muhammad waan qindeeffate qabdi. Komishinichi waamicha kana kan dhiyeesse manni maree ministeerota walgahii roobii amajjii 26 bara 2022 gaggeesseen labsiin yeroo muddamaa baatii onkololeessatii kaasee biyyattii guututti hojiirra oolfamaa jiru akka ka'uuf murtee dabarsee hordofeeti. Murteen labsichi akka ka'uuf mana maree ministeerotaan darbe tarkaanfii jajjabeessadha jechuun komishinichi ibseera. Murtee kaabinee biyyattiin dabarfame kanas paarlamaan atattamaan ilaalee akka raggaasisu abdii qabaachuu kan hime komishinichi qaamoleen hojii raawwachiiftuu mootummaas namoota labsii yeroo muddamaatiin wal qabatee to'annoo jala jiran atattamaan akka gadhiisuuf gaafatee jira. Akkasumas guyyaa paarlamaan labsichi akka ka'uuf itti raggaasisee kaasee namoonni hidhaadhaa gadi dhiifamanii yoo jiraatan sa'a 48 keessatti mana murteetti dhiyeeffamuu akka qaban yaadachiisee jira. Kun yoo ta'uu baate garuu seeraan ala waan ta'uuf qaamoleen seera kabachiisan hundi hojii seera kabachiisuu haala mirga namooma kabajuun sirna idileetiin akka raawwataniif komishinichi kan gaafate. Labsiin yeroo muddamaa hojiirra oolfamuu erga eegalee kaasee haalli biyyattii keessatti fooyyee waan agarsiisee fi dhiibbaa labsichi mirgoota namoomaa irratti qabaatu hubannoo keessa galchuun barbaachisummaan labsichaa gamaggamamee fooyyessi barbaachisu akka taasifamuuf komishinichi kanaan dura waamicha dhiyeessee akka ture ni yaadatama. Waraanni kaaba biyyattiitti geggeeffamu cimuu hordofuun ture manni maree ministeerota onkololeessa keessa labsii muddamaa akka biyyattii guututti hojiirra oolfamuuf labsee kan ture. Manni maree bakka bu'oota uummataa labsicha haaluma labsii 1264/2014 hojiirra akka ooluuf raggaasisee ture. Yeroo ammaa kana garuu yaaddoon ture sadarkaa sirna seera idileetiin ittiin to'atamu irra waan gaheef labsiin muddamaa akka ka'uuf manni maree ministeerota yaada murtee kana dhiyeesse. Haaluma kanaanis yaadni murtoo kun paarlamaan fudhatama argatee yoo raggaasifame haalliwwan labsichaan kaa'aman hafee sirna seerri idileetiin hojjechuun eegalama. Labsichaan wal qabates namoonni hedduun iddoowwan biyyattii garaagaraa keessatti to'annoo jala oolfamuun kan himamee ture yoo ta'u, komishinichis haala hidhamtoota irratti yaaddoo qabu ibsuun gabaasa baasuunsaa ni yaadatama. Namoota erga labsiin yeroo muddamaa labsameen booda to'annoo jala oolfaman keessaa muraasni torban darbe gadhiifamanii jiru. Labsiin yeroo muddamaa kunis kan labsame tibba waraanni naannoo Tigraay keessatti waggaan dura eegalee ture gara naannolee ollaa Amaaraa fi Affaaritti babal'atuun gara Finfinneetti dhiyaateetti ture. Gamoon mana qopheessaa magaalaa Finfinneetti baasii olaanaan haaromfame haala qabatama biyyattiin keessa jirtu kan ilaalcha keessa galchee miti jechuun ogeessonni dinagdee komatanii jiru. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee waggaa 57 booda gamoon mana qopheessaa magaalaa Finfinnee baasii olaanaa birrii biliyoona 2 fi miliyoona 200 haaromsamuu isaa rakkoon dinagdee Itoophiyaa keessa jiru ilaalcha keessa hin galchine jechuun qeeqanii jiru. Bal'ina oduu kanaa akkittaa nutti isiniif dhiyeessina. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee gamoo mana qopheessaa magaalichaa haaromsee xumuruuf birrii Itoophiyaa biliyoona 2.2 baasii gochuu kan ibse yoo ta'u, kun ammoo rakkoo Itoophiyaan keessa jirtu waliin kan wal simatu miti. Gamoo mana qopheessaa kana dabalatee ijaarsawwan paarkii bashannanaa fi kanneen birootiif birriin biliyoonotaan dhangalaasuun dhimmoota dursi kennamuufi qabu miti jedhu ogeeyyonni dinagdee. Itoophiyaan biyya hongeen miidhamtee lammiilee miliyoona 6,400 deeggarsa hatattamaa barbaadan akkasuma biyya sababa waraanaatiin lammiilee miliyoona 9,400 deeggarsa midhaan nyaataa eeggatanii fi biyya hojii dhabdummaan qaala'insi jireenyaa fi malaammaltummaan sadarkaa hammaatarra ga'ee jirudha. Biyya rakkoon bu'uura jireenyaa uummata gaagaa jiruu fi lammiilee miliyoona 15,800 ol gargaarsa midhaan nyaataa hatattamaa barbaadan keessatti haaromsa gamoo mana qophaa'inaa tokkoof birrii biliyoona 2.2 baasuun hawaasa jireenyi balaarra bu'ee jirutti qoosudha jedhu. Dhimma kana irratti yaada kan nuuf kennan ogeessi dinagdee Ayyaanaa Galaan gamoowwan mana qopheessaa magaalaa Finfinnee birrii biliyoona 2 fi miliyoona 200 haaromsamuun isaa haala qabatamaa dinagdeen Itoophiyaa irra jiruu fi biyyi irra jirtu waliin hin deemu jedhan. Yeroo dinagdeen biyya sanii waraana keessatti miidhamee jiru kanatti birrii biliyoona 2 fi miliyoona 200 gamoo tokko haaromsuu jechuun waan nu amanuuf nama rakkisuudha.
Baasiin kun doolaaraatti yoo jijjiirame gara doolaara miliyoona 45 ta'a. Kun ammoo haaromsaa fi baasii baafamuu miti jedhu. Itoophiyaan yeroo ammaa gamoo tokko haaromsuuf baasii hanganaa baasuun waan ajaa'ibaati kan jedhan ogeessi dinagdee kun dhaabbanni meetingii fi ijaarsi warshaalee sukkaaraa haaluma kanaan qabeenya biyyaa dhangalaasaa ba'an jechuun waan dabre yaadachiisanii jiru. Rakkoon qaala'insa jireenyaa, hojii dhabdummaa, hongee, buqqa'insaa fi waraanni jireenya lammiilee biyyattii yeroo gaaga'aa jiru kanatti mootummaan baasii gurguddaa gamoowwaniif paarkiiwwan bashannanaa ijaaruun maal akeekaa gaafii jedhuuf yaadanuu qoodaniin odoo rakkoon jireenya uummataa gaaga'aa jiranii fi jarri gamoo haaromsuun dhimma dursi kennamuufi miti yoo jedhan sagantaa haaromsaa kan qabatanis yoo ta'e hanga rakkoon uummataa fi biyyaa furamutti tursiisuu qaban jedhanii jiru. Itoophiyaa keessatti qabeenya uummataa miiliyoonotaan dhangalaasuu fi nyaachuun aadaa baratamaa ta'ee jira. Baasii gamoo mana qopheessaa magaalaa Finfinneef ba'ee jedhamu duuba malaammaltummaa guddaa jiraachuun ifatti mul'ata jedhu namoonni dhimmicha irratti yaada kennan. Baasiin ba'ee jedhame kun qoratamuu yookaan oodiit ta'uu akka qabullee gaafatanii jiru. Ogeessi dinagdee kan biroo Dr. Guutuu Teessoo yaada BBCf kennaniin magaalaa Finfinnee keessatti gamoowwan ijaaramaa jiranii fi hojiiwwan dinagdee fi investimentii wal madaalaa hin jiru. Keessumaa mootummaan gamoo ijaaruu, iddoo bashannanaa haaromsuu, babal'isuu fi miidhagsuu irratti xiyyeeffannoo hanga kanaa yeroo kennu waan biyyi keessa jirtu hin hubanne nama jechisiisa jedhan. Yeroo ammaa Itoophiyaa keessatti sababa waraanaatii fi hongeetiin lammiileen Itoophiyaa miiliyoonni 15 fi 800 deeggarsa akka barbaadan dhaabbanni mootummoota gamtoomanii fi waajirri qindeessaa deeggarsa namummaa Yuunaayitid Neeshin Oochaa fi sagantaan nyaata addunyaa ibsaa jiru. Lakkoofsi kun gara miiliyoona 22 olitti guddachuu akka danda'ullee tilmaamamee jira. Bulchiinsi Abiyyi Ahmad lammiilee kana deeggaruu caalaa haaromsa gamoo fi paarkiiwwanii bashannanaaf masara mootummaa tolchuuf qabeenya biyyatti biiliyoonota hedduun lakkaaman dhangalaasaa jiraachuun komatamaa jira. Oduu keenya biyya alaatiin obomboleettii hamaa ta'e Maalaawii, Maadaagaskaarii fi Moozaambikitti lubbuun hedduu galaafatame. Obomboleettii hamaa ta'een kun biyyootni kaaba Afrikaa erga rukutamee lola uumameen namoonni 70 lubbuun isaanii darbee jira. Bal'ina gabaasa kanaa Rabbirraa galchuu waan qindeeffate qaba. Madagaskar keessatti yoo xiqqaate namootni 48 yoo du'an namootni 130 ta'an ammoo qe'ee isaaniirraa buqqa'uuf dirqamaniitti jiru jedha barruun odeeffanni tokko. Maalaawii keessatti ammoo yoo xiqqaate namootni 11 yoo du'an guutummaan biyyattitti rakkoon ibsaa adda cituu qunnamuun naannolee tokko tokko zoonii balaa jedhamaniitti jiru. Moozaambiik keessatti namootni 18 du'uun isaanii gabaafameetti jira. Obomboleettiin hamaa ta'e Moozaambiik keessatti manneen jireenyaa 10,000 fi manneen barumsaa akkasumas hospitaalota hedduu barbadeessuu isaas gabaafameetti jira. Obomboleettiin kun erga darbeeyyuu roobnii fi bubbeen cimaa naannolee tokko tokko rukutuu isaa itti fufeetti jira. Ministeerri muummee Moozaambiik Kaarol Agustanduu Raasooriyoon biyyattiin qarqaarsaaf kadhataa hin jirtu garuu rakkoon kun dandeettii biyya kamuu ol jedhaniiti jiru. Itti dabaluunis balaan uumamaa dabalaa deemaa akka jirus ibsaniiti jiru. Nuti jijjiirama qilleensaa uumamuu irratti hedduu hin gumaachinu ta'us garuu dhiibbaa kanaan biyyoota hedduu miidhaman keessaa immoo tokko jedhaniiti jiru. Gargaarsi idil addunyaa akka godhamuuf kan gaafatan yoo ta'u UNICEF biyyattiin namoota 45,000f qarqaarsa namoomaa barbaadan gargaaruuf hojjettoota akka ergaa jiranis ibsaniiti jiru. Maalaawiin labsii balaa uumama biyyoolessaa labsiteetti lolaan manneen hedduu barbadeessuun sarara elektiriikii yommuu jijjigseetti magaalota hedduu dukkana keessatti hambiseetti jira. Guyyoota hedduuf ibsaan adda citee erga ture amma bakka hedduutti deebi'uu eegaleetti jira. Wiirtuun hatamtamaa 45 namoota madaanii fi namoota 60,000 qe'ee isaaniirraa buqqaan gargaaruuf hundeeffamee akka jiranis ni himama. Qonnaan bulaan Chikwaaw Maalaawii keessa jiraatu Roobeen Miifaas kan jedhamu akkana jedha. Kun wanta baay'ee nama gaddisiisudha. Abdiin boqqollaa koo guutumatti liqimfameera. Hektaara 1 fi walakkaa kan ta'u dhabeetti jira. Qonni kiyya guutummaan guutuutti barbadaa'ee jira jechuun Rooyitersitti himeetti jira. Jireenya kiyyatti balaan uumamaa 2 na qunnameera. Inni kun garuu isa hamaadha jedha. Madagaskar biyya jalqaba wixraa obomboleettii kanaan rukutamteedha. Manneen barnootaa fi wurtileen ispoortii magaalaa guddittii
Expressitti Antananarivo namootni qe'ee isaanii irraa buqqaaniif gara wiirtuu hatamtamatti jijjiiramaniiru. Qabeenya keenya barbaachisoo ta'an qofa qabannee dhufne jechuun Beertiin Raazvaayiriisowaa kan miseensota maatii wiirtuulee gargaarsaa qabattee miidiyaa ajansi Farans Piraayisitti himteetti jirti. Tajaajiltoonni haala qilleensaa hedduu obomboleettiin biraa garba Indiyaa irratti uumamaa akka jiruu fi guyyoota muraasa keessatti naannicha rukutuu akka danda'u akeekkachiisaniitii jiru. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media oduu kennaarraaf qopheeffannee kanneen hanga ammaa turanii oduu isin dhageessuun kan isin waliin ture Jibriil Muhammadi ogummaa kaameraa fi teeknikaatiin Muhammad na waliin ture qophiilee OFM kanneen hafan waliin turtii gaarii.